daalachake ya gubeo ya osimtu balambar jaalalake na gubeo akka jorka barbar ashama harka fuune ordoftoota Fuad Show jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin bira haa gahu jecha eeyyanii gaa badeeranatti fakkaata waan hin tureen itti fakkaata isin irraa jechuudha arraa jechuudha warri haaraa dhuftan nooru anaa dhufu subscribe godhachuudhaan maatii keenya ta'a maatii jaalalaa ta'a jechuun barbaada gamanumaan jechuudha warri erga simmoo as jettan like nu gochuudhaan share nu gochuudhaan nu gargaaraa jechuun barbaada eeyyanii itti aansuudhaan dhimma gurraachoo jechuudha gurraachoo jechuun obboleessa keenya kan tookii irratti beekamu maaliif Abiyyi deeggarta jechuudha gocha irratti raawwatame jechuudha hundi keessanuyyuu ijaan argitaniittu yookaan immoo viidiyoo isaallee isin agarsiisa yaa Oromoo kiyya kan sagalee kiyya dhageessanu marti keessan jechuudha mee tokkichoon kuni duraanii Abiyyi akka deeggaraa turedha jechuudha kaniin tookii kanallee an baay'een hordofu waan ta'eef kan ijoolleen naaf erganii jiran jechuudha giddiidhaan alaabaa shanii yookaan immoo alaabaa Onig dhungattu malee jedhanii jechuudha mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha waan jarri irratti raawwataa jiran yaa Oromoo kiyya dhageeffadhaa jechuudha wanti nuti walii hubachuu qabnu dhimmi jaraa kun maali dhimma Oromummaati laata dhimma Itoophiyummaati laata moo adda laata kanarraa dhimma maali akka ta'e ifaadha jechuudha dhimma gandummaati jechuudha dhimma Oromummaa osoo hin taane dhimma gandummaati jechuudha ilmi namaa yoo barbaade seexana deeggaruu danda'a yoo barbaade seexanattis amanuu ni danda'a jechuudha akkuma amantaati siyaasa jechuudha abbaa biratti amanuu mirga qabda jechuudha amma kaan amantaan keessan Pentee kaan amantaan keessan Kiristaan kaan amantaan keenya Musliima miti Oromummaan keenya tokkicha Oromummaa walirraa qabna waan ta'eef mana hidhaa kana keessatti obboleessa keenya irratti gochi jarri raawwatanii haalaan gocha sukkaneessaa jechuudha gocha anuma irratti raawwatame ture Gibxiin keessatti jechuudha mee ijoolleen akkana gootanu Baalee keessaa yoo taatan Harsii keessaa yoo taatan illee mee isinitti muu dhiirummaa keessan kana mee dhiirummaa keessan guyyuma tokko nu agarsiisaa mee dhiirummaa keessan akka sarootaa gaafa nama 20-30 taate dhiirummaa keessan nu agarsiisuu dhiisaati mee dhiirummaa keessan nam tokko ta'ati nama tokko agarsiisaa mee nu agarsiisaa dhiirummaa keessan mee guyyuma tokko dhiira lama taanee leena himaarii rukunna jedhaati mee kana of amansiisaa mee dhiirummaa keessan guyyaa tokko na agarsiisaa yaa Oromoo kiyya asirratti Oromoon sodaatan akkanaan jiru Oromoon akka sarootaa jechuudha nama 10 ta'ee nama 20 ta'ee nam tokko dha'uu hin jiru Oromoo keessa jechuudha akka biyya keenyaatti yookaan immoo akka naannoo keenyaatti akka naannoo Jimmaatti safuudha nama 10 ta'anii dhiira tokko dha'uu safuu bara shamarranii gadi taatanii isin jedhu shamarraadhaa gadi isin naamana shamarraan wadha nama lama taatee dhiira tokko rukuttu naamana wallahi laazim rukuttu jechuudha tokko taateetu mataa tarsaasuu jammarteetti jechuudha kaan ciibsitee irraa muruu jammarteetti jechuudha bara shamarraan isin tuffatte laal bara isin shamarraadhaa gadi taatan mee tokkichoo kana nama 10 taatanii gurbaa kana mataa irraa haaddanii jedhanii dararaa adda addaa irraan geessiftanii viidiyoo isaas waraabdanii gadhiiftaniitu kunoo viidiyoo isaallee isin agarsiisa jechuudha yaa daawwattoota kiyya mee guyyuma tokko Harsii irraayis ta'ii Baalee irraayis ta'ii mee guyyuma tokko dhiirummaa keessan nu agarsiisaa dhiirummaa miti inni kun horummaadha malee sammuu akka namaatti yaadu mee guyyaa tokko nu agarsiisaa mee dhiira rarraafatee surree uffatu Harsii keessaa mee guyyaa tokko nam tokko lolaatii nu agarsiisaa mee meessin dhuguma Jawaar keessan jaalladhu Jawaar keetiif sagadi yoo sagaduufii barbaadde yoo dhuguma wareegamuufii barbaadde mee dhiira tokkoon bahiiti lolii mee nu agarsiisi lola kee mee dhiirummaa kee nu agarsiisaa guyyaa tokko naala abuukum jechuudha Kairoo keessatti jechuudha san wallahi jesiitti tufe bedarafadha rabbiin na argaa jechuudha yeroo nama tokko lamaan teessu jechuudha ilaa dhuufuu ol qabdeen dhuuftuun isin jedhama akka ilmaan cuucii gaafa nama 6 7 8 taate dhiirummaa keessan of argitu isin akka saree maaliif akkana taatu isin maa isin dhaltuudha gadi dhaltuu hayawaanatii gadi isin na aman isin jedhama hayawaanni yaaduu beek
Hayawaanni illee nama sadii afurii walirra qe'ee wayii lolu. Hayawaan jaldeessi illee yeroo wal lolu nam tokko walii bahee wal albaasaa jechuudha. Jarri kan dhaabatanii ilaalu. Keenyas immoo akka biyya keenyaatti dhiira tokko wal lolaa taanaan inni hiriyaan sun irra naqu. Safuudha. Akkam dhiira tokko namni nama namaa rukutaa jedhama. Mee isin akkamii keessan kun dhiirummaan akkana jechuudha. Dhiirummaa keessan kanaan nu agarsiiftu jechuudha. Mee guyyuma tokko rabbii jedhaati nam tokko dha'uu bara. Amma obboleessa keenya kana mana hidhaa Suud Arabiyaa keessatti gocha kana irratti raawwatuun keessan nama 20 taatanii alaabaa dhungadhu jechuun keessan kun amma dhiirummaadha isin jettanii yaaddu. Oromoon dhiira isin jedha jettanii yaaddu. Maal rabbii jedhaati Oromoo maaf maqaa balleessitu. Dhiira tokko qobaatti nama 5 yoo ajjeefte illee dhiirummaan jedhamu. Nama 2 yoo ajjeefte illee dhiirummaan jedhamu kun. Nam tokkoon ajjeese yoo dhame dhiirummaa dhalaal. Kanatu bareeda jechuudha. Mee nama tokkoon loluu bara. Mee dhiirummaa keessan gootummaa keessan nam tokko dhahaa nu agarsiisa. Nam tokko bahaati jechuudha. Jimmaas ta'u maaliif biyyi deeggarta jedhaati. Mee nam tokkoon hudha qabaati wal lolaa. Kanuma baraame isin dhiirummaa. Dhiiraan lola. Isin garuu jechuudha. Bara shamarran nama 3-4 taate dhiira tokko rukunne keessatti jechuudha. Jaarraa 21ffaa keessa jechuudha. Bara namni sammuudhaan otoo harkaa waliin qabin sammuudhaan wal mo'achuu danda'u keessa rukuttaatti amanu jechuudha. Uummata harree jechuudha. Harree keessa harree irraa dhalattanii natti fakkaata isin jechuudha. Sammuu hamma harree yaadullee qabdanuu. Sammuu hamma harree yaaduun qabdanuu. Akkamitti ilmi namaa tokko nama 5 dhaama. Anoo gaafan qobaa koo kayroo keessa deemu ol jettee ija keessa laaltu gaafa nama 70-60 taatu akkamitti dhiirummaa biqilchitere akkamitti qoxiira raafatte gaafas. Gaafa kaan dubartiidha iti. Gaafa kaan isa kaan baatte deemarta. Gaafa nama 5-6 taate garuu dhuguma dhiirummaa keessan nu agarsiiftu. Wallahi billahi jechuudha. Wallahi billahi. An utuun sammuu dooma akka keessan kana sammuu akka horiitti yaadu kana utuun qabaadhe ta'e ani kunoo ijoollee artii as keessa jiraatu kan hin barbaade keessaa qaaluu nan danda'a jechuudha. Sareenullee mana ofiitti maal taati akka saree jedhama mammaaksiyoo. Ani ijoollee biyya kootti sababa ummata mataa dhuufuu kanaaf jechuudha. Jedhee an nam tokko nas qeemuun malee mar'umaan keessaa tokko nan kuta jechuudha. An nama dabaladhuwan. Naman dabaladhu wallahi laazim. Akka keessan kana gabaa ta'ee jagnummaa koo isin agarsiisu. Dhiirummaa koo gaafa lolattu gaafa nam tokko dha'uudhattu silumaa isaa yookiin nan du'aadhaan yookiin nan ajjeesaan natta. Dhiira jechuun kanatti beekna nuti. Isin raafuun kun immoo jechuudha. Jarri raafuun kun quttoon kun immoo jechuudha. Nama 8, nama 10, nama 20 gaafa ta'an qofatuyyuu rarraafatu jechuudha isa sana. Gaafa nama 50 taatan gaafas zinnaara naqattanitti jechuudha. Akka namni isin rukun akka namni isin hin tuqne maali dhiirummaa keessan kun miidiyaa qofa irratti mee Suudii keessattis haa ta'u Kaayiroo keessattis haa ta'u biyya kamittuu haa ta'u mee guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko nama tokko loluu baraame mee adaraa dhiirummaa gootummaa Oromoo sana tokko wal lolaa uummanni Oromoo yoo wal lolillee bara ollaa illee walitti bu'a nama 50 walirra naqu jechuudha. Yoo inni nama 2 guute nama 2 guutama jechuudha. Akka beekutti ala akkasii waan hin beekan. Ana maqaa dhiira tokko dha'uudhaa dhee hiriyaa kun dabaladhu wallahi billahi du'een badaman. Na ajjeesu malee jechuudha. Mee dhiirummaadhuma akkas dhaabatanii boolaanu kana guyyaa tokko nu agarsiisa. Adaraa keessan isanan kadhaa. Mee amma gurbaa kana viidiyoo isaallee dhumarratti isin agarsiisa. Mee akkanatti mee gurbaadhuma kana tokkittii kana laa. Way dhiirummaa keessan nu agarsiiftan. Oromoon marti dhiirummaa keessan dubbataa jira amma maal jettu? Dhugaa rabbii isin jedha. Dhiirummaadhuma keessan kana agarsiisa. Oromoon hundi way dhiirummaa jira. Maal rabbiidhaati. Bara shamarran dhiira taatemu. Bara shamarran gootomte keessamu. Bara shamarran gootomte keessa isin shamarraadha gadi taatu. Shamarraan isin tuftiin. Bara shamarraan isin tuffatte. Bara shamarraan dhiirummaa keessan tuffatte keessa jirtu jechuudha. Allahu akbar.
mee harsii keessaayis ta'e baalee keessaayis ta'e mee tokkoon kee jechuudha mee tokkoon kee dhiirummaa kee nam tokko waa miti baay'ee mee mina agarsiisi mee dhiirummaa keessan nuti akka aadaa keenyaatti akka naannoo keenyaatti nama 3-4 taanee dhiira tokko dhahuu qaanyiidha safuudha sunirratti mee nama lamaan dandeessee ija keessa nama laaltu jechuudha maali isin dhiirummaan keessan kun jechuudha nama lamaan ija keetti gorratuuf akka daraffataa ba'e tokkoon keetti na beekta jechuudha wallaahi laazim nama loluu sodaatu nama lamaa illee nama loluun sodaata namni nama lamaan hojii ija keessa nama laalan jechuudha ani waan hin beekuuf ani ragaarraan dubbadha wallaahi laazim maa nam tokko yoo dhiirummaa keessa nama agarsiifta maal qaba ishii immoo lama guuttadhaa ishii erga tokko sodaattanii nama taatanii nam tokko dhahuu baraamee haa ta'uush hamma ta'e yoo isin dhahuu dhadhabeeyyuu hamma ta'e of jalaa baasuu danda'a waan ta'eef nama lamaan lolaa maal godhagaa dhiirummaa keessan dhabne yoo rarraafachuudhuma keessan mee guyyaa tokko nu agarsiisaa isin mee rarraafachuudhuma kee mee guyyaa tokko nu agarsiisi maal isin ijoolleen keessatti ijoolleen baalee harsiin kun mee guyyuma tokko dhiirummaa keessan na agarsiisaadha rabbiidhaati mee guyyaa tokko nam tokkoonuma ilma jimmaa kana rukunneedhaati nu agarsiisaa mee dhaltuu mee rabbii jedhaati guyyaa tokko na agarsiisa kan arguun barbaadu mee obboleessa keenya kana nama 10 taatanii itti namni bitanii akka gochuun keessan mee kun dhiirummaa dhayi gootummaa dhayi bara dhiirri dubartiidhaa gadi taate isin irratti hin bari'an bara dhiirri dhaltuudhaa gadi taate isin irratti hin argeen jedha malee ijoollee arsiitiif ijoollee baalee irratti hin argina maa isin dhiirummaa qabda duudaa miidiyaa qofaa dhiirummaan keessan namaa wal loluun beektanu kana waan akkasii dhiigda dhaamtanii beektanu nuti dhaamumsas ganamaa itti guddanne ilaal isiniif haaraa dhamti dhahamuun kun isiniif haaraa dhamti mee guyyaa tokko dhiira tokko waamati wal loluunii bara ndazii bakka dhiirummaa kee itti agarsiisi waraaniiti yeroo hunda dhaltummaa hojii saree hojii gadhee isin irraa laaluu dhaqaannes qaanfannee jirra jechuudha nuti ijoolleen bara dhiirri ofiin dhiira jechuu yeella'eedha bara keessan kun jechuudha wanti isin nu agarsiiftanu mujiizaa isin nu agarsiiftanu bara an dhiirummaa koo of tuffadheera jechuudha mee viidiyoo mucaa kana laalaati hundi keessan uyyuu sagalee koo kana sheer waliif godhaa walii daddabarsaa ijoollee biraan gahaa mee nu agarsiisanu dhiirummaadhuma jiraa kana rabbiidhaati biraan naa gahaa hundi keessan uyyuu sheer waliif godhaati bakka sheerii kana tuqaati daddabarsaa himuudhaan nama daddabarsaa fi mee dhuma dhiirummaa jiraa guyyaa tokko ijoollee keenyatti agarsiisanu jiru kun ilaallamee والسلام عليكم ati yeroo jalqabaatiif feesbuuka gubbaratti alaabaa adda bilisummaa oromoodhaa baastee tiiktook gubbaratti si arge namni sooshaal miidiyaan fayyadamne jiru namuu si arge harka carraa ta'e ati deeggara bilchiginnaa taate yeroo ala jirtutti kanaan namuu deetten seenee